sanyiin adda addaa argamaa deema. Fakkeenyaan isinii kenna. An Ahmadiin Jabalin jedhama. Yoonaan ijoollee 4 horadhe, ijoollee 4 dhiira jechuudha. Ijoollee 4 dhiira yoonaan qabaadhe, ijoolleen 4 koo dhalatanii guddatanii ijoollee 4 tokko tokkoon jaraa argachuudhaaf waggaa 40 fudhata jennee yoo tilmaamne, waggaa 40 kanatti namni tokko dhalatee haadha manaa fuudhee ijoollee 4 argate jechuun waggaa 40 fudhata jenne, jiilii 10 dhaloota 10 yoo achi lakkoofne walumatti 400 ta'a waggaa 400. An mucaa ijoollee 4 argadhe, ijoolleen koos tokko tokkoon jara 4 argatanii, ijoolleen koo irraa warri dhalatanis ijoolleen ijoollee kooti tokko tokkoon jara ijoollee 4 argatan. Ammas jararraa kan dhalatan tokko tokkoon jara ijoollee 4 argatan. Waggaa 400 keessa anarraa warri dhalatan bara tokko warri jiraatan 1,048,000 ta'u. Ala sana nu warra sanyii Ahmadiin Jabalii jedhanii yoo humna godhatanii nu saba Ahmadiin Jabal jedhanii gara sabaatti ol fudhatu, yommuu xiqqoo ta'anii nu sanyii isaati jedhanii na himatu. Har'a saba jedhamee wanni uumame, sanyii jedhamee kan uumame hundinuu haala kanaan. Fakkeenyaaf afaan Oromoo warri dubbattan, nu Oromoodha jettanii warri amantan, Oromoo jennee kan waamaaru maqaa namaati miti? Oromoo jedhamee namichi waamame ijoollee argate, ebeluuf ebeluu argate, ebeluuf ebeluun kanarraa arganne jennee ala lakka haa deemnu, namichi Oromoo ta'uusaa hundi keenyayyuu nama ta'uusaa hubanneera. Wanni sanyii jedhamee lakkaa'ama addunyaarra jiru hundinuu maqaa namaa ta'uusaas hubadhaa nama. Akkuman sila sanyii Ahmadiin Jabal jedhame namichi Oromoo jedhamu baranni jiraate, innis akkuma akkan koo nama argate ijoollee horate, achiin booda baay'atanii naan ijoollee Oromoo jedhan. Garuu namichi Oromoo kun sabni isaa Oromoo miti. Sini galeera. Sirriitti addaniittu namichi Oromoo jedhamee nu amma saba keenya jaarru inni Oromoon turre. Maaliif innumtuu saba bira? Amma Ibraahimin fuudhanna, Nabi Ibraahim. Nabi Ibraahim alayhi salaam Araba turani? Araban turre. Maal turan? Kaldaaniyya. Generally Ajam Akadiyaan afaan jedhamu jira, nama biyya Iraaqii, garuu Araban turre. Ibraahim ijoollee 2 argatan, Ismaa'iliif Ishaaqiin argatan. Amma Ismaa'ilis Araban turre. Maaliif ilmaan Ibraahim miti? Ibraahim ijoollee 2 argatanii, tokko Ismaa'il tokko Ishaaq jedhame. Ibraahim sabni isaanii Araban turre. Ibraahim irraa kan dhalate Ishaaq ijoollee horate, ijoollee isaa keessa tokko Yaaqub. Yaaqub ammas ijoollee 12 argatanii, Yaaqubtu maqaan isaanii kan Israa'el jedhamee moggaafame. Yaaqub Israa'el jedhamee ala moggaafamu, ijoolleen Yaaqub Bani Israa'el jedhamani. Bani Israa'el kan jedhame yeroo duraatti ijoollee 12 Yaaqub irraa dhalatan turan. Booda ala takka deemaa ture, ijoolleen ijoollee isaanii itti dabalaman. Ammas ijoolleen ijoollee isaanii itti dabalaman. Seenaa biyya naannoo Filisxeem irraa gara Misraa yeroo deemanuu Yaaqub seenaa sana ni yaadattu. Amma nama 70 ta'anii seenani. Seenaa waa'ee Fir'aawon irratti keessattuu Baayibilii irra seenaan kun jira. Nama 70 ta'anii seenanii waggaa 431 booda
bilisummaadhaan ummanni bani Israa'el Gibxidha biyya Misraati yeroo bahanu nama 70 kan turan boodarra gara nama 600 wayii gara 700 ta'an dura ala seenanu 70 turan amma Ibrahim Araban turre jenneerra Ismaa'iilis Araban turre garuu booda Ismaa'il Araba ta'ani miti Arab musta'arab Arabatti seenanii Araba wal fudhanii afaan jara baranii Araba jedhamanii sanyii Arabaa keessa seenanii Yaaqubin yoo fudhanne bara Nabi Ibrahim ummanni bani Israa'el jedhamu hin jiru maaliif hin jirre Siichi Israa'elu kan Israa'el jedhaman Yaaqub ijoollee hin arganne haadha manaan fuune isaanuu booda dhufani amma bara Nabi Ibrahim ummanni bani Israa'el jedhamu hin jiru jechuudha isin galee achi yoo deebine ummanni amma addunyaarra jiru Itoophiyaas ta'e addunyaarra jiru amma kan jiru waggaa 2-3 sabni caalu hin jiru kan barbaadan fudha Oromoo fudha Araba fudha maal fudha hin jiran yoo jiraatan illee haala amma jiranuun hin jiran nu kooshiirraa argamne kaan seemirraa argame jedhamee achi butamee waggaa 1000 manaa jedhamaara malee bara kana bara 4000 dura 2000 dura 3000 dura sabni ebaluu jedhamu bakka kana jira jedhamee kan beekamu saba muraasa akkuma sila jenneen sabni hin uumama hin ballata ana har'a Oromoodhaan jedha akkuma sila jenne waggaa 400 booda ijoolleen ko nu saba Ahmadiin jedhu Ahmadiin garuu Oromoo ture har'atti bor garuu waa biraa himatuudhaaf deemaaru jarrimmoo sadarkaa sanyii jedhamee jiru sadarkaa gad aanaa kan jiru kun ol ka'a kaan immoo hin bada amma waa lama adda baaftanii akka laaltan barbaada tokko rees kan jedhamu sanyii kan jedhamu jiinooloojii namni tokko eenyurraa dhalatee jedhamee akka lakkaa deemnuun waan dhufu mee abbaa meeqa lakkooffatta jennaan ani baluurraan dhaladhe baluurraa dhalate jedhamaa wanni lakkaa hamaa deemu kallattii rees zurriyaan ebaluuti jedhamee kan deemamu kun rees jedhama itnisitiin amaariffaadhaan biheertanyinnet jedhama oromiffaadhaan exactly sabboonummaan bakka bu'a maaltu bakka bu'a sanyummaa jennu saba jennush wanni gosa yookaan saba jennu kun maaltu rees kan jennuun maaltu garaagarummaa qaba jennee yoo laalle garaagarummaa guddaa qaba fakkeenyaaf namni tokko ijoollee argate ijoolleen kun geessinee Oromoo turte Maqaleetti guddifne afaan Tigraay barte har'aan boodaan ummata Tigraay jettee afaan Tigraay haasofte ummata Oromoo keessatti sabni hedduun moggaasaadhaan guddifachaadhaan har'aan booda Oromoodha jedhamee Oromoo ta'ee afaan fudhatee aadaa isaa fudhatee an Oromoodha jedhee fufaan yoo achi lakkoofne bakka wayii irratti jalqabe Oromummaan kun gara biraatiinis yoo laalle political influence gochuudhaan humna qabaachuudhaan namni tokko sanyiin isaa hin jijjiiramu sanyiin namichi Adamirraa dhalate Ibraahimirraa dhufe afaana jijjiiramu malee eenyurraa dhalateen waan jijjiiramu miti haa ta'u malee amma wanni sabummaa jedhamee saba jedhamee dubbatamaaru tokko afaan tokko dubbachuurraan lammaffaa seenaa wal fakkaatu waliin qabnaa sadaffaa identity common identity eenyummaa irratti walii gallu qabnaa kan jedhu irratti ijaarame namni tokko Amaara yookaan Oromoo yookaan Araba yookaan saba tokko ta'uudhaan garuu sanyiin jara adda adda sanyii tokko miti
مالي في إبراهيم عليه السلام أفهم برا دبتا سبب برا الراتعة إجول الإنساني سبب برا كيسا سينن قروا جول الإنساني ورّكرا عرباتي لكاوتوس ورّكرا إسرائيليتي نفاني هداتي لكاوتوس مي جينولوجي كيسا لكا آيو جنة لمنو إبراهيم متسينني كيسا بو كراتو قطرت ديمون واني نولي سببون نجد مغارو هن أمما هم بدا هم نقول أنان كم برات على غافرت نبي كم براتين علما حالا كنان وان ججيرا ما ديمو أما أمني أفان تقو دبتو يول برق أبني لالي purely 100% سبني برا اتمكن نكن جدا منجرو إتوبيا كيست نما هدو تورو مايز دتاي موتوما هدو توري سبا هدو توري جررا فوچودان ولت ديمودان بودا ورمو تاني كم بدن هدو جرو نما هدو تامارا إزدتاي حالا كان عربا يلوفتن فكينيا فمتا قبس يفودا أمان قبس غافا إرغمان ربي رسول صلى الله عليه وسلم إرغمانو عربا انتور عربا مال تورن أمتا كوبتيك تورن أمتا أفان كبتي دبت أرغرون دينو عربا جداني جراتارو أماني كون أكا جرون بيا كيسا بافامي سنين عربا تا أجتن دبلمني أمتو مسانتو identity ساجد جيرت أجمو إسلامان درا يوفقاتن أمتو مكانت رومان إمبايري جلا توري أمتا روما أوفين جلا توري أمتا غريميكي أوفين جلا توري حالا كانت أمتم تاكو مجروت تأي أفان ساجد جيرمو دندا آدان ساجد جيرمو دندا identity ساجد جيرمو دندا وان سياسني جيرو دندا وتو أما موتمان أما جرو فدراليزمين وتو دفوباته وقال دبا tokkoon booda yookaan waggaa 200 booda Oromoon Arsiin qobaatti saba tokko ta'a Jimmi qobaatti saba tokko ta'a haala sanaan deemuu danda'a yoo haala linguistik ilaalle humni wayii dhufee walitti yoo qabe hamma ta'e tursiisuu danda'a kanaasuma irratti dhaabne wanni saba jedhamu hundinuu addunyaa irratti hamma jiranutti yawmal qiyaamaa kan itti fufu hin jiru qiyaamaa ala deemnu hundinuu hin bada otuma qiyamaan gahin tokko bada tokko bakka gadhiisaa deema garuu manni sun badee miti naannoo Jimmaa yoo dhaqxan ummata booshaa jedhamu ture akaakayyuu abbaa Jifaartu abbaa Boqaatu heerumaan walitti fuudhanii mootummaa jaraas ummata jaraas oromummaatti deebisaniin ummanni kun eessa deemennaan ajjeefamanii hin dhumne aharraan booda oromoodha jedhamanii oromoo ta'an bakka hedduu irratti wanni akkanaa naachuraalii ilmi namaa haala kanaan dhufe sabni kamuu gara kamiinuu yoo deemtanii gara kamiinuu hundinuu sanyiin jara Aadam jala seena karaa biraatiin ummanni dhufe hin jiru zini galee an akkana jedhee waanan himadhu kanatu jijjiirama malee addunyaarra namni dhabamaa hin jiru inuma jiraata inuma fuudha inuma ijoollee argata inuma du'a har'a akkuma sila sinin jedhe hundinuu sanyii adda addaa himataara namoonni nu lakkoofnu kun hundinuu achi lakka haa ala deemnu nama ta'uu jaraa hubanneerra maqaa namaa ta'uu hubanneerra namichi dura Oromoo jedhame ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo jedhame irraa baafame nama tokko nama ta'uu hubanneerra warri Amaara jedhames Amaarri irraa bahe nama tokko maqaa namaati warri Tigree jedhames maqaa namaati nama jarri kun jechuudha namicha Oromoo jedhamuun dura wanni Oromoo jedhamu hin jiru jechuudha isin galee achirraa jalqabe ilmaan Oromoo jennaan isumarraa jalqabe nabi Ibraahiimiin dura nabi Yaaquubiin dura ummanni bani Israa'el jedhamu hin jiru jechuudha amma namni kana wallaalee bani Aadamii kaasee Oromoonis jira yoo jenne Aadamumarraa kaasee Gi'iziinis jira yoo jenne Aadamirraa kaasee Arabni jira yoo jenne dubbiin taphataa jechuudha hundinuu jiru gaafa Aadam isuma sanyiin biraan jiru nama tokko jira saba kamiin kenninaaf Aadamii waan hin beekne jechuudha
أما حالكنا كيستي حالكنا نكني إيجا هبتني ربي قرآن كيست مال جدا فإذا نفك في السور فلا أنساب بينهم يومئذ يرو غافني يوم القيامة غافني أفوفمو والنفر ما سبان واللكاهنو ماتي والنجلمون دينو هنجرو هم بداجنا أما مال تبكبوا نمي هجين خيرين ساج آلي في غير جنة ديما هجين شرين سامو كان آلي ميزان نجرا قلي دكاته جهنم ديما جد ربنا كان يتشو مالني واني سبجد أمارو واني سنجد أمارو هندنو الدنيا رت وان أرقمي الدنيا رت غني درا دبر فر آخرة كان ديمنو مالي آخرة ونتشفو فنجرو يوم القيامة مي ورّي أوروموتا تنغرا كنان دابدا ورّي عربتا تنغرا كنان دابدا جرا جيرو هندنو أكنا ما تقولتي الدنيا رت purpose والهوبتشوداف management purpose دا والربي اللي فرت أومي مالي وانا تشدك يا آخرات أرقمو ميت حتى أومالي ربيتو أفان نما تقو كني سابا نما تقو كني سنينا ما أددا كنومي ربي أنا جليت أدى تاجر إيقا دبين كانت أكمت وان كان خوبني والإنجران نموني توكو توكو واي سبوما كان أجوفتو دا تروفتو دا أچو مغا تاجر سري دا أجوفتو دا تروفتو دا غرو مال ساتو أجوفتو جرمي مال ساتو بلا لفتا ماران أدوتم بهين يودي مدقو قرى قداد الفار حديثة كيستي برا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمة أنصار جدا مجرى أمني أنصار ورى صحابوت رسول ربي صلى الله عليه وسلم في رسوله ورى قبينيان همنان مالكان لبودان برد أبته غرغارتو أنصار جدا ورمو دين ربي جدني قبين جرا مالك جرا بيا جرا ماتي جرا ديساني ورغودانني مدينة لفن مهاجر توتا جدم أما ورخنا لمن أكفكين يتعنوف رسول ربي صلى الله عليه وسلم هجرة رتي غرقنا الراس نما فرتميشن غرقنا الراس فرتميشن قدني أكفكين يت أبلوم ما أولي تدني ومن كان يسكن تكجراتو قدن حالا كان رسول مجرات هجرانو نموني لما وللني توكو أنصار الرّ توكو مهاجر الرّ أما أني أنصار يا أهل الأنصار جل نمو في وامت إني مهاجرس يا أهل المهاجر جل وامت أتشو من غري لما تلفمي سلا توكو كنتورن ولتبود أفدي من رسول ربي صلى الله عليه وسلم وتو مسانجران وانتف آرني أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممتنة أنا إسن قدو جرو وامتش برا جاهليات والوامتو جلاني آراني وان كان الإيسا والنتين كن أجوفتو لا فكتو لا جلان فإنها لا إنها نسون إنيوف دي مارا أما سرتي أمارف فلاني روهدو هي كان كنمي في زرنجنت تنبنات تبلو عالجلان يوكان بهرتنينات أما حديثنكم مال جدارا جر مال جلاني والوامني أنصار جلاني والوامني مهاجر جلاني والوامني أنصار سبتو قومت أنصار كيسا أوس جرا خزرج جرا سبات ددات مهاجرين كيسا ورّا قدانني قريش جرا سلمان الفارسي جرا صهيب الرومي جرا سبت قومي تجرس سبت ددان مير وني سبا والقدوة سر مغا إنوتي أنصار جلمي غريلا إنوتي غريلا متواممي غريلا لكنا والوامو كانت بلال فتمي مالي أسكيسا وني سنيوما هنجر دبين كان سلالتا غرو كان قفاميت مالني وان كان شيخ الإسلام ابن تيمية فبلنا عنك مال جدن بربادو سبان هتو بربادو مذهبان هتو
بربادو جماعة دان هتو بربادو سنجي دان هتو بربادو بيان هتو حالا كانت غريلان ولجارني غرين كونا كتا جلني ولتبؤو كانتو بلالفة ماجرا مالي أدبا فميقوباتي وإيسابو ما قفامتي كان جرجون أما كانتو مسكونسبشنين نما كيست أممي جرا حالا ددا كيستي أمة إسلاما كيست وإن سبو ما سرت وان هو بنان الأفنير نمي توكو وإي سبسا أن إين يجري أف برودا يو أف غافتي نما بيكو غافتي وإي سبسا برجون دينين النوا اندو رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث ترمذي في إمام محمد قباسا نمال جدن تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم وأي